Mukaomiya sololo qilleensi raase badikoottu yaa jigaako rakkataa bineensi nyaate. Mukaomiya sololo qilleensi raase badikoottu yaa jigaako rakkataa bineensi nyaate. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii nagaa rabbii isiniif haa ta'u. Ani obboleettiin keessa nagaa guutuurraa afaan qaba. Akkam turtan akkam sa'a kana keessan anoo nagaa godha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan yaada keessanillee akkasuma koomentii jalatti nu barreessu hin dagatinaan isiniin jedha. Kan maatii turtanillee akkasuma yaada keessan koomentii jalatti nuuf qooda. Yaanni keessan nu jajjabeessaa maaliif tokko irraa hubachaa deema waan ta'eef akkasin isiniin jedha. Tole har'a deebi'ee dhufee jira. Adallee akkasuma waan addaa qabadhee dhufee maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu. Wanta ofii koo fayyadamee faayidaa isaa irraa argeedha. Yeroo baay'ee kanan gara keessanitti dhiyeessu jechuudha. Waan faayidaa qabudha jechuudha. Namoonni keessattuu yeroo baay'ee nyaata bilcheessitan jechuudha. Gola Arabaa keessatti namni nyaata bilcheessitan isiniif mijatee jedhee torbeetti si'a 2-3 waan kana fayyadamtanii jennaan faayidaa qaba. Faayidaan isaa maali yoo jettan namoonni baay'ee yeroo baay'ee miidiyaawwan garaagaraa irratti ni arga. Gaafii kana gaafatu. Fuulli koo na badee jira. Fuula koo irratti wantoota gurraacha na yaa'ee zim jedhee shifna jedhee finniisa qaba jedhame gaafii baay'ee gaafatama beektanii ni arga yeroo baay'ee jechuudha. Wantoota keessa keenyatti gadi nyaannee yookaas garaa keenyatti kan nyaannudha jechuudha. Yeroo baay'ee kan fuula keenyarraan bahu dhugaa. Maaliif bakka nyaata arganneetuma waanuma ta'e bakka waanuma argannee nyaanna malee nyaata madaalama nyaanni kun naaf gahaadha jennee guyyaa tokko nyaata filatamaa maradhee nyaannee hin beeknu jechuudha. Haa ta'u kuni fakkeenyaaf dirqama miti hundi isaa jechuudha. Kun azira akka muree kaayetti kun inni waan qulqulleessaa fi kun immoo kan qulqullaa'in hin jira kunoo. Kun appiliidha. Kun immoo sanxaara yookaan ashee firee hin qabnedha. Kunis fakkeenyuma kanaati. Kun maangoodha. Kun immoo istiroobeeriidha. Namoonni baay'een ni beektan namni wallaal hin jiru. Dirqama kun hundi isaa argamuu qabu haal tokkotti jechuudha. Kan argattan jechuudha. Gosa lama yoo argattan gahaadha. Kana keessaa gosa lama argattanii jennaan gahaadha jechuudha. Maaliif hundas argattanii jennaan baay'ee filatamaadha. Dhaabdanii jennaan immoo gosa lamaan argattanii jennaan torbee keessatti siniif dadhabama yoo ta'e ni dhabda yoo ta'e torbeetti osoo al tokko fayyadamtanii argattanii jennaan immoo torbeetti izee 2-3 fayyadamtanii nan baay'ee ariifidha jechuudha. Akka ganama irriiba kaatanii isa kana haala kanaan qulqulleeffattanii bishaan qorraa yookaan cabbii fiddanii waliin ammas hin ga'u jechuudha. Tilmaamtanii ammas hin ga'u daaktu maashina juusii daaktu jechuudha. Achi daaktanii ganama osoo waa tokko yoo hin fayyadamin osoo juusii kana fayyadamtanii jechuudha. Dhugaan isiniin jedha fuulli keessan ofuma isaa jechuudha. Akka mastaawatii kana ifaa deemaa jechuudha. Kana isiniin jechuun waan tokko ammuma fayyadamnee battaluma sanatti nuuf fayyannee faayidaa isaa irraan arganne jechuu osoo hin taane adeemsa keessa wanta tokko yaaltanii yeroo takka lama qofa yaallee yoo dhaabna ta'e wanta sana faayidaa isaa irraa hubachuu dhiisuu dandeenya. Maaliif deddeebinee dhawaata adeemsa keessa wanti hundumtuu wanti nuti ofirraa balleessuu kaane suni baduu ni danda'a jechuudha. Yaada wantoota garaagaraa malee jechuudha. Ani yeroo baay'ee sinarratti ni yaa fuula koo irratti kireemawwan garaagaraa fayyadamaa ni qayyaraa sanuma inni yoo doonan kireema sana fixe onuma natti deebi'a. Kanaaf isin immoo iyyuu maal gochuu qabdu? Kana jechuudha. Kun wanta mana keenya keessatti hojjennudha. Yeroo kaniyyuu argamee nuuf mijatee gisee hunda akkasitti hin fayyadamna taanaan kun faayidaa malee miidhaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Maaliif fuula keenya bichaaf osoo hin taane guutummaa qaama keenyatiif baay'ee filatamaadha jechuudha. Namni kamiyyuu juusii noormaalii akkasitti ofii hojjettanii osoo fayyadamtanii baay'ee waan filatamaadha jechuudha. Egaa mee ani akkamittiin akka daakee dhuma isaarlee isin agarsiisa. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee fuula keenya irratti nu yaa'ee fuulli keenya nu bade jettan kana fayyadamuu torbeetti gisa tokko yoo fayyadamtan faayidaa guddaa qaba jechuudha. Yoo dhabdaniidha. Yoo argattan immoo torbeetti gisa lama. Dirqama wanta kana hunda ta'uu qabu waan argattan kana keessa gosa lama argattanii jennaan ani amma waan mana jiruuf hojjedhee hunda isaa walitti fidee isin immoo yoo nam dhabdan jechuudha. Lamaan isaa
keessatti gola arabaa keessa burtukaanni foontoonni kun hin dhabaman jechuudha. Dhabdanii burtukaanaaf muuzillee argattanii jennaan. Garuu baradoo wajjiniin yookaan cabbii wajjin walitti juusii daakuu qabdu dirqama jechuudha. Normaalii akkasitti nyaachuu osoo hin taane ni nyaanna yeroo baay'ee akkasitti normaalii garuu filatamaa kan ta'e juusii isaa daaktanii ganama garaa duwwaatti akka hirriba kaatanii fuula keessan dhiqattanii qorsii tokko yoo isin hin barbaachisu jechuudha. Dhugaa akka nyaatatti bakka keessan akkamitti akkasiin qabbaneessu dhugaa rabbi jechuudha. Basmaa'am baay'ee tokko jechuudha. Ofii koo waan ofii koo argeef jechuudha. Kanaaf isinin agarsiisamee akkamittiin akka hin daake. Tole kun amma haala kanaan juusitti naqee jira. Daakuuf jira. Sagalee isaa akkana jalaafi seenneef naanna'amsa daakee ka'eenaan isin agarsiisa jechuudha. Juusii isa maashina akkasii kanatti jechuudha. Kun akkuma argitan kana daakee maashinaan kun juusii akkasii taasisee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee furdinni isaallee jechuudha. Keessanitti illee qallaadha kan nama hin qabbaneessu. Kun haala kanaan hojjedhee kan irraa hojjedhellee kanuma akkuma isin agartan jechuudha. Dhugaa baay'ee faayidaa guddaa tokko qaba jechuudha. Maaliif nu mijatu malee gola namaa keessatti osoo namaaf mijata ta'e yeroo kamiyyuu normaalii ganama osoo fayyadamanii faayidaa isaa battaluma dhiyoo sanatti arguu danda'u jechuudha. Garuu haa ta'u malee adeemsa keessa torbanitti argattanii jennaan al tokko fayyadamtanii jennaan jechuudha. Baay'ee gahaadha jechuudha. Inna akka kanaan fayyadamaadha. Kireemawwan garaagaraa wantoota saamunaawwan garaagaraa qayyaruu osoo hin taane keessa keenyatti nyaata gahaa yookaas immoo keessa keenyatti wanta filatamaa tokko yoo nyaanna ta'ee keessa keenyarraa madda hundi isaayyuu jechuudha. Wanti fuula keenyarraa ba'ullee jechuudha. Kanaaf amma mana yaalatti yookaan mana kiimatti deemnee qorichaaf maallaqa baasnu sana maallaqa sanaan waan nu fayyadu wanta akkasii mana keessatti hojjannee itti fayyadamna taanaan waan tokkoof qofa osoo hin taane guutummaa qaama keenyatiif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Dhugaa faayidaa guddaa jechuudha. Faayidaa kana jedhamee hin himamne jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaadha. Akkuma isiniin jedhe dirqama hunda isaa miti. Bakka tokkotti dirqama argachuu osoo hin taane wanta argattan lamas ta'ee tokkos ta'ee waan argattan irraa jechuudha. Waan argattan fayyadamtu jechuudha. Yeroo dhabnee akkas jechuurra yeroo baay'ee yeroo miidiyaawwan garaagaraa laallu keessattuu tiiktookii fa'aa yeroo laallu yeroon sa'aatii qabnu sa'aatii keenya jalatti gubnu hin jira jechuudha. Wantoota akkasii sana dhiisnee waan nu fayyadu ofii keenya of eeguu bakka maaliif maalirra maaltu nyaanni koo maal turee yookaas immoo irra nyaata gahaa nyaadhee jira bishaan gahaa dhugee jira jennee keessa keenya of gaafannee ofii keenya yoo nuti of eegne yoo nuti of qabne malee maal eenyumtuyyuu jechuudha. Maaliif kan jiru mana halagaa yookaan harka halagaati jechuudha. Mana keenya ta'ee yeroo baay'ee wanta arganne nyaata gahaa fudhannee toonii hojjetannee nyaachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf sa'aatii arganne sanatti immoo sa'aatii walakkaa isaa ta'u daqiiqaa 10 taatu yeroo arganne sanatti of yaadachuu qabna jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu fayyaa guutuu yoo qabaatedha ofirraa hafeetinii kan namaaf ta'u jechuudha. Inni har'aa hojjannee boruuf jennu kun yoo fayyaa qabaanneef boruu sana geenya jechuudha. Kanaaf boruu sana gahuuf immoo of to'achuu qabna jechuudha. Fayyummaa keenyas eeggachuu qabna. Akkasaniin isiniin jedhaa ani itti fayyadamee faayidaa isaa argee kanan isiniif qoode jechuudha. Isinillee fayyadamaa. Maaliif nam tokko waan ofii isaatii faayidaa irraa argate waan arge tokko dabarsee namaaf qoode rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Namni sun irraa fayyadame qixxeen ani fayyadame jechuudha. Kanaaf akkasaniin isiniin jedhaa dhugaa baay'ee tokko ana keessa kootti itti gammadeen kanan isiniif qoode jechuudha. Akkasaniin isiniin jedhaa obboloota kiyyaa wal jajjabeessaa wal jajjabeessinuu akkasuma yaada keessanillee komentii jalatti naaf qooduu hin dagatinaa yaada keessan hin barbaada. Maaliif tokkorra caalaa yaadni keenyas akkasuma ilaalchi keenyas garaagara waan ta'eef tokko yaadni nama tokko immoo nama biraaf gargaarsa ta'uu danda'a. Akkasuma kana nan hin beeknes hin beekuu dandeessanii kan isin beektan immoo ani beekuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaada keenya yoo wal jijjiirre wanta irraa faayidaa arganne tokko waliif qonnee wal gargaarra taanaan wal guddisuu dandeenya. Akkasuma waliif illee gaachana ta'uu dandeenya jechuudha. Akkasaniin isiniin jedhaa yaada keessan na barreessuu hin dagatinaa. Warroonni maatii koo turtan share godhaa waliif qoodaa laayikii gochuu hin dagatinaa subscribe godhaa wal jajjabeessaan isiniin jedha obboloota kiyyaa. Egaa wanti ani har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti
nagaan naaf turaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa jiraadha jireenya keessan hawwa akkasanin isin jedha nagaan naaf turaa baay baay isin jedheera viidiyoon keenya irraa asuma irratti dhaabbata. Muka oomiyaa sololoo qilleensi raase badii kottu yaa jigaakoo rakkataa bineensi nyaate. Muka oomiyaa sololoo qilleensi raase badii kottu yaa jigaakoo rakkataa bineensi nyaate.